Asham ya nikite, asham ya kulato, asham ya madare, asham ya damato, asham ya madare, asham ya damato, asham ya nikite, asham ya kulato. Akabadin dhufnee gibinan ceesisu. Akabadin dhufnee gibinan ceesisu. Akka nu senteenye maata beetoo yaaddoon kennan teessisu. Yaada faatis faaroo beeluun boona katamaa aggaaro. Amma booda weellu kan osoo dhaabne gaariidha. Aggaaroo miti dabarreeyyuu ni deemname. Eeyyanii. Akkam jirtu nageenyi keenya kabajaaf jaalala bakka jirtan maratti sinaa ga'u laga gibee irratti argamna. Eeyyeen waa malee miti laga gibee ceehuudhaanii gara bunnoo baddelleetti deemuudhaaf kan imallee ayyaana masqalaa eeyyeen ayyaana fannoo yookaan ammoo ayyaana masqalaa kan Oromoon mootii ayyaana jee waamu isa sana achitti baddelleetti ayyaaneffatuudhaaf jenna gulma keenyaa nama waan agarre irratti dhugaadha. Barii barraaqa sa'aatii 12tti Faana Broadcasting Corporate baaneetoo kan dhufne egaa waan hedduu daandii dheeraadha kan deemnee dhufne waan ta'eef waan hedduu taajjabneeti kan jirru laga Awaash ciiseetiin jiru aanaa sabbata Awaasitti agarreetti kan turre ganna yeroo baay'ee yaaddoodha namoota naannoo sanaatii fi isa bira dabarreetoo daandiin gannas iddoo tokko tokkotti waan roobeeyyuu fakkaatu waa hedduu taajjabaati afaanittis qalbittis fudhachaa kan dhufne jechuudha. Eeyyeen jimmii wanti ittiin beekamtu uumama keessattuu qabeenya uumamaatiin baay'ee beekamtuudha. Kana malees biqiltuuleen garaagaraa firiileen kuduraa fi muduraan hedduun karaarra ni jiru. Bunaas unachaa waan biitii qabdu daawwachaa dinqisiifachaati kan as geenye ammallee imalla keenya kan itti fufu ta'a. Garuu as daandii kana marra deemtaniitoo waa otoo nutti himin waa otoo nutti agarsiisin jettu jenneeti as dhaabachuun keenya egaan kallattiin kun magariisummaadhaan hin hamatamu uumamnis waa hedduudhaan badhaasee jira namninis of eeggannoodhumaan kan inni uumama isaa kana keessattuu waan magariisa kana kunuunsaatii jiru waan bareeda agarree nuun imala keenya kallattiidhaan akkumaatiyu jettee egaa godina Bunnoo Baddelleetti jimma keessa ni qaxxaamurra. Qaxxaamurreeti. Baddelleetti agarra. Daawwattoota keenya ayyaana masqalaa nu waliin gara Bunnoo Baddelleetti imala.
Oya birra. Oya birra. Oya birra. Oya birra. Oya birra. ዘመድኩን ከሞልተ Hojiin hojiin akkam bagattiin qopheessinee jirra. Bagattiin isiniin gahe. Hayyee amma immoo gara xombora qabsiisutti ceenaa. Obbo Tasfaayee Taaddasaa Kottaa. Oya birra. Oya birra. Oya birra. Oya birra. Oya birra birra jole fardamina ya jole. Oya birra birra jole fardamina ya jole. Oya birra birra jole fardamina. Oya birra. Oya birra. Oya birra. Oya birra. Oya birra. Kana caalaa hingaa jedheen sirbi. Eeyyeni. Kabajamtoota daawwattoota keenya irra deebiidhaan bagattiin isin geessiniin jenna. Haala kanaan gubaa masqalaa magaalaa Baddalleetti raawwanneeti kan jiru. Irra deebiidhaan bagayyaana masqalaatiin ittiin isin geessiniin jenna. Kabajamtoota daawwattoota keenya godina Buddoo Baddallee magaalaa Baddalleettidha kan argamnu. Faana Broadcasting Corporate bulchiinsa magaalaa Baddallee waliin ta'uudhaan qophii kana kan simbiraan gahaa jiru daawwattoota keenya. Turtii keenya jaallattanii jirtu jenneeti kan abdannu kan guyyaadhaayi. Akkuma ati jettee gaa galmatti deebinee kan wal arginu ta'a. Ayyaana gaarii.